Network. Subscribe, share, like. daawwattootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota waaybii akkam nagaa fayyaa keessanii isiniin jechaa oolmaa Oromiyaa qabannee kan isin biraan geenyu ta'a. Akkuma beekamutti ayyaanni Irreechaa guyyaa kaleessaa Finfinneetti kan kabajamaa oolee fi akkasumas guyyaa rantanaa ayyaanni kan kabajamu Bishooftuu Hora Arsadeetti. Ayyaana kabajamaa jiru kanarratti maaltu tahee qeerroo fi qarreen Oromoo ayyaana Irreechaa galateeffannaadhaaf jecha kutaa Oromiyaa iddoo garagaraarraa achitti argaman maal keessa kan turan guutuu Finfinnee keessatti kan deemaa oole guyyaa kaleessaa qeerroo achitti hirmaatee ayyaanni Irreechaa maalirra ture waraanni mootummaa nama daangeessaa turuusaa guutumaan guututti isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama. Arraas akkasumatti ayyaana Irreechaa Hora Arsadee kan Bishooftuutti jechuudha. Waraanni mootummaa namoota achirraa ayyaana irreeffachuudhaaf kutaa Oromiyaa garagaraarraa achitti argaman akka dhoorkaa turellee namni achirraa odeeffanne nu biraan ga'eeti jira. Irreechi Hora Arsadee bakka irreechaa otoo hin taane dirree waraanaa fakkaatti jechuudha. Namni odeeffanne kun kan nutti hime yoo ta'u Finfinnee Aqaaqaarirraa eegalee hanga Bishooftuutti socho'uun hin danda'amu. Waraanni magaalaa keessa jirus namoonni magaalaa keessa jirus marga ba'atee uffata aadaa uffatee miidhagee gara Bishooftuu kan socho'e yoo ta'u fi qarreen Oromoo abbootii gadaa haadha siinqee waliin ta'uudhaan akkasumas hawaasni magaalaa Bishooftuu fi naannawa isiilleen akkanatti marga qabatanii abbummaa irreecha isaanii waraanni mootummaa abbummaa irreecha isaanii irraa mulqanii kan dhoorkan ta'ullee namni kun odeeffannoo bira gaheeti jira. Akkuma beekamutti guyyaa kaleessaa Finfinneetti nama baajii mootummaan kanneef malee namoonni kaan ayyaana Irreechaa bakka ayyaanni itti kabajamu Finfinnee iddoo ayyaanni itti kabajamu seenuu kan dhoorkan yoo ta'u ni beekama. Salmaa wajji wal qabatee qeerroo fi qarreen Oromoo hawaasni naannoo sanatti irreeffannaadhaaf dhaqees guyyuma kaleessaa san karaa Bishooftuu imaluudhaaf waraanni mootummaa karaa hunda cufuudhaan akka achitti hin irreeffannellee guyyaa rantanaa dhoorkuun isaa ni yaadatama. Kantiibaa magaalaa Shaashamannee kan duraanii obbo Tamaam Hussein himata isaanirratti dhiyaateef deebisaa kan kennan yoo ta'e deebisaan isaan kennanis akkana kan jedhudha. Battaluma artist Hacaaluu Hundeessaa ajjeefameen rakkoon nageenyaa akka mudachuu danda'u waanan tilmaameef dafeen Shimallis Abdiisaatti bilbila kaasee walii mari'annee ture. Daqiiqaa muraasaan booda bilbilee fi ammas rakkoon akka hammaachaa jiru furmaata nuuf kennee yoon itti dabalu yeroo sadaffaatiif illee deebisee rakkoon magaalaa Shaashamannee keessatti dhalate hammaachaa jira magaalaan barbadaa'ee jira jechuudhaan yoon an itti himu callisii afaan kee qabadhu galii rafii naan jee deebisaa naa kenne. Anis wanti ani balleessa yakka tokko kan inni raawwadde hin jiru akkuma inni naan jette ajaja isaa fudhadhee galee rafaa kaniin galee rafee ta'uu jechuudhaan mana murtiitti hime. Dubbii isaanii kanarraa wanti hubatamu yoo jiraate qeerroo Oromoo yakkamaa godhanii maqaa sobaatiin akka isaan murteelee garagaraa uummata Oromoo guutuu mana hidhaatitti irratti dalagaa jiran ta'uu ifa namatti mul'isa. Paartiin Ideepaa jedhamu kan beekamu obbo Lidatuu Ayyaaloo hoogganaa ibsa baaseen fulbaana 25 mootummaan heerawaa hin jiru jedheera. Paartiin afeerraa hirbaataa baniinsa mana marii waloo mana marii bakka bu'ootaatii fi manneen marii federeeshinii ilaalchisee dhiyaateef deebisaa kenne keessatti afeerraa mootummaan aangoo isaa heeraa fi seeraawwan raawwatateetti hin argamu jedhee jira. Itti dabaluunis maqaan heera hiikuu jedhamu mootummaan aangoo isaa heeraa ala dhufee dhuunfachuuf cimsinee mormina jedhe. Akkuma kanaan dura ibsetti furmaanni siyaasaa kan argamu yoo mootummaan araaraa fi ce'umsa hunda hammachiise ijaarame qofa jechuudhaan paartichi ejjennoo isaa ifoomse. Kana malees yaanni kun akka milkaa'u ammoo marii fi araarri biyyoolessaa kan hundaa'u hammachiisee gaggeeffamuu qaba jedhee jira. Kanaan ala sochii mootummaa kophaa isaa gaggeessa kamuu rakkoo siyaasaa biyya daranuu akka wal xaxu gochuun ala faayidaa bu'aa qabeessa fiduu hin danda'u jechuudhaan paartichi ibsa isaa baaseeti jira. Odeessaa gara keessaatiin nugee keessaa artist Hacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee guutuu Oromiyaa keessatti qeerroon Oromoo hedduu rasaasa mootummaatiin dhawamuun isaa ni beekama. Akkasuma uummanni Oromoo jilmaa mana hidhaa keessatti hidhamee dararamaa jira jechuun ni danda'ama. Kanumaan wal qabatee odeessaan gama keessaa
biraatiin dhaqqabe tokko godina Jimmaatitti qeerroo jabaa maqaan isaa Anwaar jedhamuun beekamu mana hidhaa badii takkaa malee mana hidhaa keessa ji'a 3 oli murtee takkaa malee erga ture reebicha adda addaa waraanni mootummaa mana hidhaa keessatti irraan gahaa turerraa kan ka'e yeroo ammaan tana dhukkubsatee hospitaala keessatti haalli fayyaa isaa yaaddeessaa ta'uu namni nuti achirraa odeeffannee nu biraan ga'aniiti jiran. Uffannni isaatti naan jira mataa keessatti qoosii rukutan fakkaata dhiigni wal deebi'ee dhukkubaan jira jecha. Akkantiitu kunneen jedhanii mullee deddeebi'aa jirra akka bishaan harri guddaadha kan nuummaani. Masraa ammoo naannoo wayii kibbeen jennaan akkantiitu hin jedhu. Akkoo kanuma akkantiin jedha baay'ee dhukkubaa jira yaalamuu barbaadaa beekta. Ammas immoo kana darbinaan baay'ee miidhameera jecha mana yaalaallee geessuu diganii mataan mataan bakka baay'ee dhaanii dhiibnillee keessoo isaa deebi'ee keessa baay'ee midhaan jira. Bakka baay'ee ijoollee yeroo nuti baay'een namaa jiru keessatti. Kana naadhaan naannan akkasiin kun bakka kanaaf namni jedheetu bakka maal goonamee waan jedhamu mee hiyyaasiidha. Mana baay'ee kana dhukkubsatee fixxisaa jira kaka'uu illee hin danda'u nyaachuu illee hin danda'u beektaa waan akka booqa kanaa Dr. Saadam Awwal jedhamuudhaan kan beekamu yoo ta'u namni kun sabboona Oromootii fi nama aantummaa cimaa saba isaatiidhaaf qabudha. Hojjetaa hospitaala Ciroo yoo ta'u bilxiginnaan Cirootti erga fuutee mana hidhaa geessite guyyaa 3 gahee jira. Sababni inni ittiin hidhames qeerroo fi qarree Oromoo mana hidhaa mana haakimaa keessa jiran yaala kennaafi jirta akkasumas uummata irratti qindeessaa jirta jechuudhaan waan inni aantummaa saba isaa qabuu fi qeerroo Oromoo dhukkubsatanii achi jiran tajaajila garaagaraa godhuudhaan gargaaraa jiru qofa fuudhanii mana hidhaa keessatti akka dararaa jiran namni nuti achirraa odeeffannoo kana nu biraan ga'aniiti jiran. Toleegaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya oduun irraaf qabannee isiniif dhiyaanne asumarratti kan goolabamu ta'a hanga oduu biraatiin walitti deebinutti nagamu. Aero Media Network. Subscribe, share.